Waltajjiin marii ajandaa walitti qabu qooda fudhattoota naannoo Tigraay hirmaachisee kan bitootessa 23 bara 2018 eegalame guyyoota sadiif gaggeeffamaa turuun xumuramee jira. Paartileen siyaasaa waldaaleen dhaabbilee fi namoonni beekamoon gareewwan adda addaatti qoodamuun marii gareetiin ajandaawwan isaanii kan qindeessan yoo ta'u, qooda fudhattoonni ajandaawwan adda baasan kanneenis komishinii marii biyyoolessaatti kennuun bakka bu'oota yaa'ii marii itti aanu irratti hirmaatanis filatanii jiru. Komishinarri olaanaan komishinii marii biyyoolessaa Itiyoophiyaa Profeesar Masfiin Arayaan akka jaanitti adeemsi marii kuni ajandaawwan kutaalee hawaasaa hunda hirmaachisan kan itti adda baafamanidha jedhanii jiru. የትግራይ ክልል የሌለበት የተሟላ Mariin biyyaalessaa naannoo Tigraay keessa hin jirre marii biyyaalessaa ta'uu hin danda'u jechaa turre. Akkuma naannolee biroo gara naannichaa deemnee qaamolee hawaasaa hundaa achumatti osoo waliin mari'annee bareedaa ture. Garuu haalli naannichi keessa jiruu fi qaamoleen naannichaa bulchan haala kana mijeessuu hin dandeenye. Hawaasni Tigraay dirqama marii kanaan haammatamuu waan qabanii fi marsaa duraa kana Finfinneetti akka gaggeeffamu murteessinee jechuudha. Naannicha keessatti haalli mijataan uumamuu dhabuu isaatiin maricha naannoo Tigraay keessatti gaggeessuun kan hin danda'amne ta'us marsaa ajandaa sassaabuu kanaan hirmaattota dhimmi Tigraay na ilaallata jedhanii yaadota hedduu kaasuun ajandaalee hedduun walitti qabamuu isaanii ibsaniiru. ዛሬ የቀረቡ አጀንዳዎች በሙሉ Ajandaalee har'aa dhiyaatan keessaa muraasaan alaa ajandaaleen Itiyoophiyaa guutuutti dhiyaatan waliin wal fakkaata. Kun ammoo hangam rakkooleen keenya wal fakkaataa fi waliin furachuu akka qabnu nutti agarsiisa. Kanaafuu ajandaa kabajanii nutti laatan kana sirnaan qindeessinee hanga dhumaatti mariin akka furamu ni hojjenna. Hirmaattonni marichaa akka jaanitti adeemsi ajandaa walitti qabu kun hirmaachisaadhaa fi iftoomina kan qabu yoo ta'u, ajandaalee uummanni naannoo Tigraay akka dhiyaatuu fi barbaadu hunda marii kanarratti dhiyaachuu isaanii dubbatanii jiru. ውይይቱ እዛ ትግራይ ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነበር። Mariin kun achuma Tigraayitti osoo ta'e bareeda ture. Garuu ammas rakkoon hin jiru. Nuti ijoollee Tigraay rakkoo hawaasa nu guddisee sirriitti hin beeka. Ani kanan itti amanu hundaa ol iddoo ati itti mari'atte osoo hin taane yaadni yookaan ajandaan maree keenya irratti mari'anne rakkoo haadholii fi abbootii keenya ni furamoo hin furu kan jedhu qofti akka ilaalamuun barbaada. Ajandaan nuti asitti kennine kuni hawaasa keenya yoomiyyuu nagaa jaalatuuf amma rakkoo keessa jiru kana yeroo dhumaatiif ni boqachiisa jedhee yaada. የማህበረሰባችን ንቃተ ህሊና beekumsi hawaasa keenya jijjiiramuu qabaa jedheen yaada. Yaada tokko gadi fageenyaan madaalee adda baafatee filachuu danda'u Itiyoophiyaa keessatti uumamuu qaba ejjennoo jedhuun qaba. Mariin kunis sadarkaa sana akka geenyuuf shoora olaanaa qaba. Ajandaa uummata Tigraay hunda tokko osoo hin hafne komishinichatti kenneera. Marii ajandaa walitti qabu marsaa duraa qooda fudhattoota naannoo Tigraay hirmaachisee kana ibsaan kan goolaban komishinii marii biyyoolessaa komishinar Yoonaas Adaayee mariin kun seenessa waloo biyya keenyaa cimsuu keessatti qooda guddaa kan bahatudha jedhanii jiru. በኢትዮጵያ ውስጥ ስላሉ ትርክቶች mariin kun seenessi Itoophiyaa keessa jiru akka jijjiiramuu fi burjaajii ilaalchaa waa'ee Tigraay akka qulqullaa'u kan taasisudha jedheen yaada. Seenessi waloo keenya akka hundee godhatus taasisa. Qabiyyee ajandaa asitti dhiyaachaa ture yoo laallu dhugumatti tokkummaan Itoophiyaa hedduu cimaa ta'uu fi jaalalli obboloonni keenya Tigraay saboota biroo fi biyya isaaniif qaban nama dinqisiisa. Kanarra dhaabbannee mariin biyyaalessaa keenya sadarkaa olaanaatti akka milkaa'u abdii qabna. Marii ajandaa walitti qabuu kanarratti namoonni 700 ol kanneen naannoo Tigraay fi qaamolee adda addaa irraatii bakka bu'anii fi dhimmichi isaan ilaallatu irratti hirmaachuu isaanii ibsamee jira.